Somaaleen goda deebuu qabdi jijjigarraa mataan si jijjigarraa ka'ee bulchiinsi goda deebuu danda'u qabdi jijjiga lafa Oromooti. Oromoof deebuu qabdi. Lafti Oromoo hambaaf muramee kan namu hin qabu. Oromoo diina dummeeffachuu qaba dummeeffachuu hin qabu. Garuu haqa isaa dhabuu hin qabu diinaan heddummaata jedhee. Anuma dirree qabaatti kaardii Oromoodhaan Somaaleef darbaa jaan gartee akka uummanni paartii mormitoota moone Oromoodhaan Somaaleef darbaa kun hawaasni dirree qabaa viidiyoo kanaan hundi ni beeka jechuudha. Oromoo dhaqee kaardii Somaaleef darba maal ennaa Somaaleen moote jechuun Oromoo moote jechuudha. Amaarummaan nu mohinii jaan dirree bahanii viidiyoon jechuudha. Kuni fiilima gubate jechuudha. Hararitti sasitti siloo gubataadhaan hin dalagu. Dirree dhawaanis lafa Oromooti, Harariis lafa Oromooti, Jijjigallee lafa Oromooti. Isa eessarraa baasan eessa naqan Oromoo? Lafa isaarraa Oromoo buqaasaa jiran. Jijjiga lafa Oromooti. Somaaleen magaalaa guddiin isaanii guddoon isaanii gode. Gode hanqa misoomaan jabaattuu infraastiraakchar hanqa guuttatutti yeroodhaaf gartee ergisaan jijjiga haa qubatanii jaameeti. Murtiin tun Hararii irratti murtaa'e. Sigatee Dr. Durriifaatu marii duutaa'u ture asalariitiin fi Somaalee iddoo jechuudha. Wanni godhame sani Hararii Garmaa Mir Abdullaahitti reediyoonis dabree ture gaazexaarra ba'ee ture waan beekamaadha. Seenaan jirtu tana. Saniifuu Oromoon lafa isaarraa buqqa'uu hin qabu. Kanuma wanni biraan jiru. Oromoo lafa isaarraa buqqaasanii baqataa godhuun maal ta'e? Yeroo hunda dubbachaa turre lafti booddaraatii fi lafti magaalaa iddoo jirtu takkaa miti. Wasana jechuun muramtee gamas dabartii. Waan kana adda baasnee uummatatti himaa ture. Dubbiin daangaa dubbii guddoodha. Dubbiin daangaa dubbii dachii dubbii lafeeti. Dubbiin lafaa dubbii lafeeti. Saniifuu waan kana Oromoon adda hubachuu qaba. Dubbiin daangaa yoo muramtee uummata kan namtoomanisa yoo alaabaa fudhate ulee namni irraa deebisuun jira. Amma Jabuutii falmoo hin deenyaa nuti. Dur teenya Jabuutiin lafa Oromooti. Seenaadhaas. Haayila Sillaasee Minilikii bakka isaanii kan. Faransaay qubsiisuudhaaf sababa baaburaatti jechuun isaaniif kontiraata farrameef. Achumaan gizee Jabuutiin muramtee bilisoomtee alaabaa fudhatte arrootii nyaattee falmuu dandeenyu qaba. Hin falminu falmuuf illee yaan already muramtee jirti gaa. Lafti biraatti akkasuma muramtii beeka. Seenaadha kun. Akkanuma adda citaa deemaa jechuudha. Saniifuu lafti wasanaa border areas ija biraatti ilaalamuu qabdi. Ergaallee guddisuu wanni jechuu fedhe kanuma.